Yooyaa nagaa fayyaan isiniif yaa baay'atu jechuun hawwii keenya yeroo hundumaati. Akkuma beekamu yeroo garaagaraatti karaa qabduu tiivii qophiilee garaagaraa qophiilee barsiisuu fi bohaarsoo qabannee isinii dhiyaachaa akka ture ni yaadatama. Ammas immoo kana booddee karaa qabduu tiivii qophiilee garaagaraa qophiilee babbareedoo qophiilee mimmiidhagoo akkasuma immoo barsiisoo akkasuma namoota immoo dhiibbaa addunyaa kana irratti dhiiban keessummaa qabduu tiivii goonee qabannee isinii dhiyaanna. Isinis immoo qabduu tiivii sabiskiraayib sheer gochuun akkasuma maatii keessan biraan hiriyoota keessan biraan ga'uun akka irraa baratan akkasumas akka itti bohaaran dhaamsa keenya. Maarree qabduu tiiviin filannoo uummata hundumaati. Filannoo tiiviin sagantaalee garaagaraa sagantaalee mimmiidhagoo yeroo dhiyootti qabatee isinii dhiyaata. Isinis immoo sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa jechuun hawwii keenya. Ani immoo qaxalee keessaniif tudhaa waan na dhaggeeffataniif kabaji keessan guddaadha. Baay'ee sin jaaladha. Horaa bulaa deebanaa.